Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtu. Hordoftoonni chaanaal yuutuubii barsiisaa Jamaal. Tole egaa barattoota kutaa 8ffaatiif har'aan tanas gaafii qormaata biyyoolessaatiif isin qopheessa jedhee yaaduu qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Tole egaa gaafii kun qormaata biyyoolessaatiif isin qopheessa jedhee yaadu kanneen akka asirratti mul'atu kana. Mee gaafiin kun yoo isiniif kan hin mul'anne ta'ellee isiniif hin dubbisa. Tokkoffaa irratti hima walqixaa gasirrii keessatti sadixaa walqixa 12 keessatti gatiin xaa bakka duwwaa ta'a ja'a. Arratti takka jala afurii baarratti negatiiva takka jala afurii caarratti afur jala caarratti afur koomaa negatiiva afurii daarratti 3,6 daarratti akkasuma lammaffaarra yoo dhufne lammaffaarratti tuutni furmaata hima walqixaa 8 hir'isuu 5 walqixa 5 ida'uu 10 walqixa bakka duwwaa ta'a ja'a. Deebiin isaatis filannoo kana keessa kan jirudha. Arratti hammattuu keessa 15 jala 13ti. Baarratti 5 jala 3 hammattuu keessatti. Caarratti negatiiva 5. Daarratti immoo poozitiiva 5 hammattuu keessatti jechuudha. Gaafii sadaffaadha. Gara gaafii sadaffaatti yoo dhufnu gaafiin sadaffaanis akkana ja'a. Raadikaala duwwaa tuqaa duwwaa 9 maal ta'a jechuudha. Iskeer ruutii jechuu karaa biraa raadikaala jalatti iskeer ruutiin duwwaa tuqaa duwwaa 9 bakka duwwaa ta'a ja'a. Arratti 3 ta'a. Baarratti duwwaa tuqaa 3 caarratti duwwaa tuqaa duwwaa 3 daarratti duwwaa tuqaa duwwaa 3 ja'a. Kunis filannoo keessa kan jirudha jechuudha. Afuraffaarratti immoo kiyyuba ruutiin 64 jala 729. Gaafiin kunis gaafiiwwan qormaata biyyoolessaati. Kiyyuba ruutiin 64 jala 729 bakka duwwaa ta'a ja'a. Arratti 8 jala 9 baarratti 4 jala 9ti. Caarratti 8 jala 80 takka. Daarratti 2 jala 3 ja'a. Kunis filannoo kana keessaa deebii kamtu ta'a jettanii kan deebisuu dandeessanii osoo garuu koomentii jalatti naaf deebiftanii kanaatu deebii jettanii akka filannootti osoo keessanii bareedaa ture. Gara gaafii shanaffaatti yoo dabarru gaafiin shanaffaanis akkana ja'a. Daldalaan tokko sangaa tokko qarshii 10,000 bitee qarshii 12,000tti yoo gurgure dhibbantaan bu'aa isaa meeqa ja'a. Dhibbantaan bu'aa isaa meeqa? Egaa qarshii sangaa tokko qarshii 10,000 bitee 12,000tti gurgure. Dhibbantaan bu'aa inni argate meeqa ja'a? A dhibbantaa 80, B dhibbantaa 20, C dhibbantaa 50, D dhibbantaa 75 ja'a. Tole gaafii ja'affaatti yoo dabarre gaafii ja'affaan akkana ja'a. Geengoo raadiyeesiin isaa 13 saantimeetira ta'e keessatti koordiin geengoo kanaa kan 10 saantimeetira dheerata. Handhuura irraa hammam fagaata ja'a. Egaa kunis foormulaa mataa isaa kan qabudha. Fageenya koordiin kun handhuura irraa qabu shalaguudha jechuudha. Egaa geengoon raadiyeesiin isaa immoo 13 saantimeetira dheerata. Koordiin geengoo kana kan 10 saantimeetira dheeratanni dheerinni isaa 10 saantimeetira koordichi garuu handhuura irraa hangam fagaata ja'a. A 9 saantimeetira
ba 12 saantimeetira, ca 15 saantimeetira, da 10 saantimeetira jechuudha. Tole kanaas filannoo keessaa deebiin kana jechuu dandeessaati. Gaaffii 8ffaa bira dhufna. Gaaffii 8ffaanis akkana jaa. Hariiroowwan tuuta lakkoofsota ilaalchisee kamtu soba jaa. Lakkoofsi hundaa cita tuuta lakkoofsa intijariitti jaa irratti. Baarratti immoo lakkoofsi lakkaawwii cita tuuta lakkoofsa hundaati. Caarratti lakkoofsi intijarii cita tuuta lakkoofsa raashinaalii. Daarratti lakkoofsi raashinaalii cita tuuta lakkoofsa hundaati jaa. Tole gaaffii 9ffaanis akkana jaa. Negatiiva 7 jala 9 ida'uu hammattuu keessatti 4 jala 6 bakka duwwaa ta'a ja'a. Irratti negatiiva 2 jala 18, baarratti negatiiva 4 jala 12, caarratti 7 jala 14, daarratti negatiiva 13 jala 9ti. Tole gara gaaffii 4ffaatti yoo dhufnu ammallee gaaffii 4ffaanis akkana ja'a. 3.65 ida'uu negatiiva hammattuu keessatti negatiiva 5.48 walqixa bakka duwwaa ta'a ja'a. Aan negatiiva 1.83, baan 1.83, caan 9.13, daan negatiiva 9.13 jaa. Gara gaaffii 11ffaa bira yoo dhufnu himoota armaan gadii keessaa kamtu dhugaadha jaa. Himoota armaan gadii keessaa kamtu dhugaadha. Tole irratti ida'amtuun negatiiva 2 negatiivii ta'a ja'a. Baarratti ida'amtuun negatiivaa fi poozitiivaa yeroo mara poozitiivii ta'a ja'a. Akkasuma caarratti baay'ataan negatiivii 2 yeroo mara negatiivii ta'a ja'a. Daarratti hiruun poozitiivii fi negatiivii yeroo mara negatiivii ta'a. Hiruun poozitiivii fi negatiivii yeroo mara negatiivii ta'a. Irratti baa malee hundi deebiidha jaa. Gara gaaffii 12ffaa bira yoo dhufnu gaaffii 12ffaanis akkana ja'a. Kan armaan gadii keessaa kamtu amala baay'isuu lakkoofsa raashinaaliiti jaa. Amala baay'isuu lakkoofsa raashinaalii kan ta'e kami jaa. Irratti amala jijjiirraa iddoo ni qaba jaa. Baay'isuun amala jijjiirraa iddoo ni qaba jaa. Irratti jechuun. Baarratti immoo amala jijjiirraa cuftuu yookiin amala jijjiirraa hammattuu ni qaba. Caarratti jiraachuu miseensa of taasisa jaa. Daarratti immoo fuggisoo qabaachuu jaa. Irratti hunduu sirriidha jaa. Egaa gaaffii ammaan tana isiniif dubbisaa ture gaaffii 12. Gaaffii 12 kana qubee deebii sirrii ta'e kanaa sirriidha jettanii koomentii jalatti yoo keessan sirrii fi sirrii ta'uu dhaba keessan kanneen anis deebisee koomentii isiniif barreessu ta'a. Haa ta'u immoo guyyaa 2-3 booddee deebii isaa kanaatis isiniif hin kaaya. Har'aaf asumarratti haa nu ga'u. Nagaan turaa, nagaan naaf jiraadha.